Makaba kanilma kanafura kulkullu waqee tokkotti Amen. Warreen lafa inni oole waliin oolanii lafa inni bule waliin bulanii harkaa nyaatanii dhuganii Afura keetiraalee sakaama booti kanaansiin walbareeyaa fannoon Nagaan Waaqayyoo lafaa fi bakka isin jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu. Waaqa nuti amanne abidda sana keessaa nu baasa. Waaqa nuti amanne badii sana keessaa nu baasa. Waaqni kaleessa abboota keenya gargaaraa ture. Waaqni kaleessa abboota keenya waliin ta'eetu isaanii ni jajjabeessaa ture. Uummannis abidda gubaa kana qabbaneessatti jedhani. Beetlehem angafnunda motin nageenya ni dalate fayyisaandunya nunda bifo karababae ifaychis gobane dukani sakame angafnunda motin nageenya ni dalate fayyisaandunya Waldaan keenya waldaan du'a kamsaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo darban hundumatti hojii tola ooltummaa hedduu hojjeteera. አበረታይ ፍቅር ጌታዬ አበረታይ ክንድ አምላኬ በስምህ ድኛለሁ በጸጋ በማደሪያ ሆኜ ስጠራ ዋቀዮ ለፈቲኬቲ ኢሳቲ ዋሜ ሰበ ኢሳ ገብሩማ ጀለ ጅራን Saba isaa cunqursaa jala waggaa 400 fi 30 fi bittaa fari'oon jalatti dhiphatanii turan isaaniitiin gabrummaa sana jalaa gaggeessee akka inni isaa baasuuf Waaqayyo kan isa waame Museedha. Egaa akkuma beekamu waldaan keenyi waldaan du'aa ka'umsaa barnootawwan garaagaraa koorsiiwwan garaagaraa laachuudhaan tajaajila guddaa tajaajilaa tureera. Akka inni ta'e ilaalleerra hanga jedhamu dirqama dhalli biraan kan isaa gaditti dhalatan jiraachuu akka hin qabnellee aadaa Israa'elootaa faana walitti qabneetu ilaalleerra. Sababni isaas macaafni qulqulluu afaan Ibraayisxiitiin kan inni barraa'e baay'inaan jechuudha jalqaba. Isarraadha hiikama gara afaan Tsirii yookaan immoo afaan Giriikitti hiikama kan inni dhufee dhumarratti afaan keenya irra kan inni ga'e jechuudha. Kanaaf isa kanallee ilaalleerra. Maallaqaa jennee dabarsinee yeroo nama laannu jira. Gaafannaa jennee yeroo nuti qooma dandeettii waliin aannu ni jira. Yeroo ijoollee kanarraa awuran. Anillee qo'a har'a bishaan sana dhiigatti jijjiiree isinitti agarsiisa. Taphaa Yesuus Kiristoos ani maal godheera? Eheen dhufaa wadii dammi qayyiraallu. Amaariffaa caccabaa ta'es akkuma kan fakkaata jechi isaanii. Jijjiiruun garuu hin danda'amu. Taasumas jechuudha. Dhiiga amma isinitti agarsiisa jechuudha. Bishaan kan argaa jirtu. Sirriitti ilaala. Eegaluu tole. Jijjiiru. Gadi dhoosamee haalaala nas jala jiru. Gudiisa. Taa jira kan kunam. Warri gubbaan mukkeeliin yaa'anii jedhama. Maal taa jira bishaan kun? Yaa'ella yaa uummataas jala deemtanii girri humtan argitanii soba keechan qabamtan. Waan biraanis gargaarsa. Dhageessanii. ከሰረት አለት ነው ታላቅ ናት እምነቴ እኔ ስለተዋህዶ ይሰጣል አንገቴ Ammas waldaan keenya gara fuulduraatti koorsii isaa yookaan tajaajila isaa itti fufaa jira itti fufees ni laata. Hangammaatti dogongoran nagarre waa'ee dubaroo Maariyaamii, waa'ee ergamootaa, waa'ee qulqullootaa, waa'ee wareegamtootaa, waa'ee raajota darbanii, waa'ee abboota kaleessaa ilaala. Dogongoran nagarre maaliif asii barsiisaan koo yeroo jecha tokko dubbatu maalidha? Caqasa sana qabadee deemee kutaa macaafa qulqulluu irra ilaala. Yeroo ilaalu sirrii. Waldaan du'aa ka'umsaa manneen kiristaanaa baadiyyaa irratti gubaa'eewwan hafuuraa qopheessuutiin tajaajilaa tureera. Karannaa keessaniin cina. Zamni isaa eessa akka dhaqu silatiin ennaa. Tajaajila keef jooree
warqii garaatti baatee kan dhalate hin jiru. Beekumsa baatee kan dhalate hin jiru. Wallaalummaa baatee kan dhalate hin jiru. Ilaala. Dheerina gabaabina baatee kan dhalate hin jiru. Hundumtuu qixxee dhalate. Kanaaf waldaan keenya Kan jireenya osoo baattu waliin kan dheebotte. Waggaa sadiif ji'a jaha guutuu yookaan ji'oota 42 waliin gidiraa kan agartee haala keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam garuu maalittiin jedhu galanni hin maluufi. Kanaaf gama miidiyaa hawaasaa tiiktookiitiin daanduu akumsaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sagantaa afuurawaa guddaa qopheessee isin eegatiira. Yaadumee isaanii halkan guddaa ifaane eeyyee waaqni ni geggeessisa moota Israa'elii waaqni ni geggeessisa moota Israa'elii geggeessa waaqni Mikaa'el. Gocha keetii waan tanaaf ooltee faankoo galataa gammachuudhaan guutee kunoo si faarfadhaa mana kee tollitee ansiifaan sagadaa jilba koo si bitee. Galgala sa'aatii 2 akka lakkoomsa Itoophiyaa, sa'aatii 8 akka lakkoomsa warra alaa, sa'aatii 9 akka lakkoomsa warra Dubaayitti sagantaa afuuraa guddaa qopheessee waan isin eegaa jiruufi. Waldooleen afuuraa biyya keessaa fi alaa akkuma kanallee hordoftoonni amantaa Ortodoksii hundumti keessan akka onurraa hin nafne maqaa Waaqayyootiin isin gaafanna. or upgrade into Lord የሰው ልጅ ከ50 ዓመት በኋላ ወደፊት ወደ እግዚአብሔርነት ይቀየራል ብሎ የሚያስተምር ቲዮሪ አለ። ይቻላል እንዴ? ይቻላል? አይቻልም። ብዙዎች ሳይንቲስቶች ብዙ ነገሮችን ፈጥረዋል። እግዚአብሔርን የሚያስቆጣ ነገርን ሰርተዋል። ኃጢአተ ሰዶምን እየሰሩ ነው። ብዙ ቴክኖሎጂዎች ደግሞ የሚጎዱንም አሉ። በተለይ ሁማኖይድ ሮቦትስ አይኮግ ላብ ኢንስቲትዩሽን የሚባል በኢትዮጵያ አለ። አይኮግ ላብ ኢንስቲትዩሽን እኔም በፊልዴ ስልጠናውን ወስጃለሁ እዛ ውስጥ ገብቼና ምን ይላሉ ኢትዮጵያን ቴክኖሎጂ after 10 years upgrade into humanoid robots ወደ ሁማኖይድ ሮቦት የኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ወደፊት